wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota Amirindaasmaa YouTube jiroo jirtu baga jiraatani warroonni amantii biraa hordoftan ashama harka fuunee jirra jirtu siniin jecha baga jiraatani warroonni nabukkee dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa siniin jecha gamanumaan warroonni chaanaala kootiif maatiin ta'in sabskraabii laayikii tuqxanii akka maatiin taatanii akana jajjabeessitanii siniin jedha Oromoo koosif malee waan biraa hin qabu Oromoo wal qabdii kanaafiyyuu olaa jajjabeessinu siniin jedha gamanumaan arra maal qabattee dhuftee yoo naan jettan arra viidiyoo xiqqoo wayii qabadhee sinii dhufe innis maali yoo jettan inshaallah kara fuulduraatti waliin ilaalla garuu san dura viidiyoo kun laayikii tuqaa sabskraabii godhaa sheer godhaadha gaafii yoo qabaattan koomentii naa barreessadha inshallah gaafii keessan deebisuudhaaf yoo rabbiin jedhe qophiidha warroonni eessa baddee naan jettanis inshallah hojii wajjin xiqqoo biiziidha saniif yeroo hunda viidiyoo waraabunaaf mijatu kanaafiyyuu akkana jajjabeessitanis siniin jedha hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo gamanuma wantiin ani sinitti dhaamu maalii fi daanteelii dha'uu dhiiftee warroonni naan jettan biiziidha hojii wajjin natti hin tolu inshallah yoo rabbiin jedhe kara fuulduraatti ittan fuufan jedha fedha rabbiitini akkana eegdanii viidiyoo babbareedhaa qabadhee akkasiniif dhufu abdiin qaba gaafii yoo qabaattan immoo kana gaafattanis abdiin qaba gaafii keessa sinii deebisuuf anillee qophiidha har'a maal qabattee dhuftee woonaan jettan har'a viidiyoo addaa sinii qabadhee dhufe keessattuu ijoolleen shamarranii maashaallah viidiyoo kana akka ilaaltaniif abdiin qaba akkuma ilaaltanii laayikii tuqxanii yoo itti fayyadamtanii faayidaa isaa argitan deebitanii koomentii naa barreessitanii siniin jedha warroonni immoo itti fayyadamtanii faayidaa isaa kanarraa faayidaa argattan koomentii jalatti akka barreessitanii siniin jedha ani wanta ofii kootii fayyadamee arge yookaan wanta bu'aasaa beeku malee gadi siniin dhiisu inshallah waan fuula namaatiif bareeda ta'e yookiin immoo saamunaa fi kireema fuula namaa bareechuu yookaan fuula namaatiif ta'u sinii qabadhee dhufe viidiyoo koo hanga dhumaatitti daawwadhaadha laayikii sabskraayib gochuu hin dagatinaa sheer gochuu hin dagatinaa gaafii keessan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo warroonni na jajjabeessaa jirtan gamanumaan galatoomaa galatana biraa qabdanii siniin jedha inshallah turtiin keessan na waliin ta'u hanga dhuma viidiyoo kootirraa innis maali yoo jettan kunoo saamunaan kun wallaahi hedduu tokko fuula namaati baay'ee bareeda argaa jirtan kunoo loomii fi wanti kuni wanti inni irraa uumame loomii fi damma wallaahi fuulli kiyya duraan baay'ee tokko finniisa godhatee ture baay'ee na badee ture garuu ammoo kunoo akkuma kaameraa irratti argaa jirtan waan dibanne kunoo baay'ee tokko bareeda wallaahi wanta kana bitadhaa fayyadamaadha warroonni keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan sadaaliyaa yookaan immoo faarmaasiidhaa argattanii wallaahi wanti kun baay'ee bareeda kunoo maqaa isaa barbaadan kunooti suuraa irra sinii kaa inshallah maqaa isaa kunoo kana fakkaata wallaahi baay'ee tokko bareeda ol kontariyal jedhama ol kontaraal jechuun akka saamunaati yoo dhiqattan fuula keessan kana illa sallasiisa ammas immoo kireema siniin barbaachisu nam tokko hin jira namni fuulli isaa hin dafqeetuma baqee akka qibaatitti intinaa jedhu jechuudha nama akkasiifaadhaaf baay'ee tokko bareeda maaliif jennaan loomii of keessaa qaba keessattuu ijoolleen finniisa qabdan fuulli keessan finniisa godhatee warroonni biyya arabaatti yaani nyaata gootan keessattuu ijoolleen biyya arabaa irratti ijoollee shamarranii namoonni baay'ee nyaata gootanii warroonni nyaata gootan wallaahi hedduu tokko bareeda waan kana ofii kootifan fayyadameera fuulli kiyya duraan finniisa duwwaa waan nyaata hojjedhuuf jennaan finniisni na balleessee ture amma narraa badee godaannisa qofa tafe baay'ee tokko bareeda jechuudha keessattuu ijoolleen fuulli keessan dafqochuudha yeroo hunda dafqoo yookaan akka vaazin zayitii ta'u waan dibatan isin hin barbaachisu wanti kun kunoo zayitiidha akka saamunaattis akka zayitiittis ol kontarii akka zayitiittis hin fayyada
akka saamunaatis fayyada jechuudha. Ani fuulli keessan hin daalachaa'u, hin shorokkotu jechuudha. Hin jajjabaatu. Yeroo dibattan lasallasaa jechuudha. Inna loomii fi dammarraa hojjetama. Namni tokko garuu kan fuulli isaa damman jaalanne jira. Wanta kana ta'ee loomii fi kan tinaarraa hojjetamu jira. Shaayii giriin shaayii magariisa irraa kan hojjetamu jira. Loomii fi baala shaayiitirraa kan hojjetamu sin jira. Giriin shaayiin yookaan tiin giriin shaayiin yookaan immoo tiin giriin kan jedhamu sun baay'ee fuula namaatiif barbaada. Sanyii kanaa ta'ee immoo tokko diimaa isaatu jira. Kun amma samaawudha kiddoon isaa yookaan qadaaddan isaa jechuudha. Kanuma ta'ee loomuma kana kan ofirraa qabu giriin tiin jedhu jira. Shaayii aktarii yookaan shaayii magariisa warroon ijoolleen biyya arabaa artanii beektanii mana arabaa keessaan dhabamu. Giriin shaayii san yookaan immoo shaayii magariisa san arabni iyyuu bishaanitti naqxee bishaan isaa fireezera keessa ganama fuulatti dibatti. Fuulan dhiqatti jechuudha. Baay'ee tokko bareeda giriin tiini sunis kanarras ta'u. Giriin tiini sanis ta'u sanyii kanaa ta'e saamunaan baay'ee bareeda. Ani garuu anaaf kan ta'e fuula kootiif kanannaa ta'e inni kun loomii fi dammarraa hojjetama. Ammallee kanuma barreeffamuma isa kara olii kana kan qabu jechuudha. Maaliyaa an jedhu kanaan qabu kasalarraa kan hojjetamu jira. Kasalarraa kan hojjetame sunis goddanyaa kootiif fayyadame ri'aan koo baay'ee tokko bareeda jette. Ani garuu hin fayyadamne hin bitanne jechuudha. Kanumaan fayyadame kun baay'ee bareeda. Ammas kana galgala dhiqattanii kireema kana irratti dibattanii ennaan dhugaa rabbi fuulli keessan baay'ee tokko lasallasaa jechuudha. Kireema kana namni beektan mana arabaatti arabni kana fayyadamtiin beektanii baay'ee tokko bareeda. Kireemni kun sa'a 24 dibattan yeroo nyaata gootan yeroo bakkee baatan yoo dibattan waa tokko ta'u. Kireemni tokko immoo kan yeroo nyaata godhan dibatan kan ittiyyuu dhukkuba namatti ta'u jira jechuudha. Dammoo ganamas kanaan yoo dhiqattan saamunaan kun hedduu tokko baay'ee tokko bareeda. Kunillee akka kireematti illee isin fayyada, akka zayitiitti illee akka saamunaatti illee isin fayyada jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Kun fakkii fuula namaa ofirraa qaba. Akkuma asirratti argaa jirtan fakkii fuula namaa ofirraa qaba. Baay'ee tokko bareeda. Saamunaa isaatiif kireema isaa iddoo tokkotti yoo fayyadamtan hedduu tokko bareeda. Wallahi keessattuu finnisaaf kun baay'ee bareeda. Inni kun ijoolleen tokko kan asirraa xalaa waan akka dhukkuba simbiraa fakkaatu wayiin jiru. Yeroo namni tokko nama yeroo baay'ee aarii baay'isu yaada baay'isu dhufee irratti gurraacha'ee ba'a akkanatti. Kana guutuu isaatti afunyaan isaatti irratti gurraacha'ee baachuudha. Wallahi kun immoo alaaxuul hoggasuma sirraa balleessa galgalatti niqatte ganama kanaan niqatte ennaan galgala kanaan niqattaa dammoo kana fuula keetti dibatta ganama yeroo kaate kanaan niqatta fuula keetti waan dibdu jechuudha. Kanumaan niqattee dhiifta. Iddoo kanarraa warri gurraacha kana lamaan irraa qabdan isin irraa balleessa. Wallahi fayyadamaati koomantii naa barreessa. Waan kana fayyadamaa kaati yoo isiniin ta'in koomantii naa barreessa. Yoo isinii ta'es immoo namni itti fayyadamu namaaf sheer godhaati koomantii naa barreessa isiniin jedha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo keessattuu ijoolleen shamarranii warroonni mana arabaa keessa hojjettan warri shunkurtii hojjettan nyaata godhaa aduu keessatti yeroo gabbahan baay'ee tokko fuulli namaa hin badaa. Keessattuu ijoolleen immoo bishaan ho'aan fayyadamina fuula keessaniif bishaan qorraatu barbaachisaadha. Maaliif nyaata yeroo gootu qaamni kee ho'aa hurka qaama kee keessaa ba'u fuulli kee waan hurkuuf jennaan hin dafqitaa. Dafqasan irratti bishaan dhiqatte keessatti gaddeebi'aa jechuudha. Gogaa qaama keetii keessatti gaddeebi'aa lamuu dhukkuba sitti ta'a jechuudha. Waan akka finniisa wayii wanti biyya kee keessatti hin argin yeroo biyya namaa deemtee fuulli kee si bada. Sababni isaa biyyi namaa hin ho'aa nyaata hojjettaa ho'aa nyaata dafqaa bishaan ho'aadhaan dhiqattaa. Bishaan biyya arabaa immoo ho'a. Bishaan ho'aadhaan yeroo dhiqatte
qaama kee keessatti gaddeebi'ee si gurraacha'a jechuudha. Finniisa sitti ta'a. Kanaafuu yeroo baay'ee saamunaa sadaaliyaarraa yookaan immoo faarmaasiirraa saamunaa fuula keessanii saamunaa fayyadama. Hammas saamunaa urgaa'u, saamunaa foolii qabu gonkumaa fayyadaminaa fuula keessaniif. Fuula namaa kan balleessu saamunaa foolii qabu. Saamunaa foolii qabu si qaama keetti fuula keetti finniisa sitti yaasa. Kanaafuu kuni foolii hin qabu. Foolii hangas mara hin qabu. Foolii fuula namaa balleessuu hin qabu jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo mee kana warroonni finniisaa fi dhukkuba waan akka dhukkuba simbiraa fakkaatu wayii jira. Ijoollee hedduu irratti baha yeroo hedduu jechuudha. Keessattuu nama aaruu yeroo tokko fuulli isaanii hin garagara dhaqee bifa biraa baasa. Waan akkasiitiif saamunaa kanan galgala dhiqadhaati. Kireema kana dibadhaa. Ganama yeroo hirriibaa kaatan bishaan qorraadhaan jechuudha. Kana fayyadama saamunaa. Hin dhiqattanii waan dibattan kun akka saamunaattis akka kireemattis baay'ee tokko bareeda wallaahi. Nan fixee nan fayyadamaa ture. Narraa badee nan dhiisee jechuudha. Lammaamma kanan fayyadamaa jira. Kun garuu annaaf baay'ee tokko fuula koo tifte jechuudha. Fuulli koo duraan finniisa qofa. Amma garuu alhamdulillah rabbil aalamiin galata rabbii narraa badee jira jechuudha. Maaliif nyaata yeroo hedduu waan nyaata godhaniif jennaan finniisni fuulli namaa hin badaasin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota koo yoo gaafii qabaattan koomantii naa barreessadha. Garuu immoo kana fayyadamtanii warri bitattanii fayyadamtan jechuudha. Fayyadamtanii bu'aasaa argitanii jennaan namaaf sheer godha koomantii naa barreessa isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoo gabaabaa kanaan wanta ofii kooti fayyadamee bu'aarraa qabee argadhe isinii ibsuu dhufe. Viidiyoon koo kanuma fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Bakka jirtan tiraamanni rabbii isin bira haa jiraatu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi.